meeshaalee madarasaa fi nyaata ijoollee itti qopheessinu ka bishaanii, boorsaa, daftaraa, gatiilee fi akkasuma mootu iyyuu gilgilii qarshii meeqa warri jettanii kunoo haaluma salphaa ta'in. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashuma harki kun hordoftoota fi kabajamtoota umurazaan ooroo karaa deemaa sagalee irratti isinii qabe meeshaa hedduu qabadhee isinii dhufee jira. Laayik sheer godha. Viidiyoon kun lama meeshaa madarasaa isinitti himee kallattii dhangabaa keessa gatiilee gilgilii fi meeshaa aadaa isinii hima. Asitti argitan manni barumsaa qophaa'ee jira. Meeshaalee nyaata jira jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kuni isaanii sanyaan itti dhiyaatu gubbarratti ammoo wantoota barbaadan kan darajaadhaan dhiyeessitaniifi lafallee dhabuun qabu jechuudha. Kun isaati. Akkuma asitti argitan kana jechuudha maankaa fi shuukaa isaati. Argitanii maankaa shuukaa. Asitti argitanii kan itti bishaan itti buufatanillee qabaa jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Waan cabuu miti. Qarshiin isaa 750 jira. Wanni asirratti isin hubachiisuu qabu ani meeshaaleen asitti argitan kun hundi madarasaati yookiin mana barumsaati. Kunooti inni kunillee jechuudha maashaallah. Banuun barbaadu namni keenya ilaalamuun jira kabaname. Argitanii. Inumaan kaadha. Akkuma sitti argitan kana nuti maashaallah saanii haraaraati. Baay'ee bareedaadha. Daanii gaafa gatii sabati baay'ee. Akkuma sitti argitan inni kuni gatiin isaa kunniin hundi jechuudha. Kalarii garagara malee 1,000 fi 100 isiniin jedha. Ka barbaadan filattanii bitattanii kunoo ka bishaanillee akkuma sitti argitan oriijinaala hundi isaatu iyyuu ka bishaanii kunniin qarshiin isaa meeqa? Hooyaa haga dhufanii kunillee akkuma sitti argaa jirtanii shaantaa waliin namootiin hedduun isa kana hin jaallattanii hin barbaadanii meeshaa madarasaa yookiin mana barumsaa maanuu waraabinii maanuu fidini warri jettan kuni ka bishaaniiti akkuma sitti argaa jirtan kun ammoo iyyuu kan ittiin fannifatanii kuni kan nyaata keessa kaayatanii kuno waaw maashaallah waan cabuu miti sodaatina kunooti akkuma sitti argitan nyaata booddanii kaawuu dandeessanii ijoollee oolmaatii kuni maankaa fi shukkaadha kun qorree isaati. Akkuma asitti argitan kanatti kunoo maashaallah kun akkanuma guutuun isaa meeshaan isaa guutuun boorsaa qabatee 4,400 akkuma 4,400 kun hedduudha jechuudha. Kun kaaraalee barbaadan kan hintalaa kan dhiiraa akkuma sitti argitan hedduudha isin jedha. Isa qofaan diizaayiniin hedduu jira isin agarsiisa. Kuni ammoo iyyuu keessatti illee akkasuma waan hundaa qaba. Banee isin agarsiisa kan banamaa ta'e. Boorsaan isaa feermuuzidha jechuu akka jalaan qorrisiifne. Kuno inni kuni feermuuzidha jechuudha hin qorrisiisu akkuma sitti argaa jirtan. Kuna maashaallah tabaarakallah. Argitanii kuno kana gardee bittan. Maankaa fi shuukaas jira. Akkasuma immoo saaniidha. Saanii nyaanni itti dhiyaatu. Ammallee saanii nyaanni itti dhiyaatu kan nama lamaati. Kan bishaan itti dhuganii. Kan namatti tolti. Kun argitanii. Kun meeqa? Isa fireen tokko meeqa kun? 1,900 jechuudha. Inni kun akkanatti 1,900 maashaallah tabaarakallah baay'ee bareedaa ammallee. Kun akka jechuudha yoo barbaadan kan sibiilaa yoo barbaadan kunoo kunillee as jira diizaayinii adda addaatiin qarshiin isaallee adda addaa isiniin jedha. Garuu isa kana jaalladhu tokkoffaa. Biraa jechuu barbaadeeti inni kuni anuyyuu banuu wallaale asiin akkana banamana fakkaate keessi isaa sibiila kanaaf innillee hin jira xiqqaa jira guddaa jira isiniin jedha kalarii barbaaddaniini argitanii akkasuma immoo kan yeroo baratanii ka sibiilaallee hin jira hunooti
kan sadi fuudhu kan lama fuudhu kan afur fuudhu akka isin barbaadanii jechuudha. Gabaabamatti namni meeshaalee mana barumsaa amma barbaadanii jettan kunootii akkana fakkaataa isiniin jedha. Gatiin isaa immoo tokko meeshaa biraallee namni barbaadan akkuma baratame meeshaa bakka akkuma sitti argitan gabataa baay'ee guddaa fi haala isin argitan gabataa baay'ee kan aniin kursii irra yookiin teessoo irra taa'ee naan qophaa'e jechuun akkuma qoriititti marqeessaa akka fuudhuu fi namootiin hedduu gatiilee gilgilii kanaa namni baruu barbaadanis ta'ee saayiziidhaanis. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuula hordoftoota fi kabajamtoota Ummu Razaaq jira jirtu isiniin jedha. Kun gilgiliidha. Kasitti harkatti argaa jirtan kun gilgiliidha. Gilgiliin kun duraaniin jechuudha akkanumatti wiixaa qofaan hodhamee saamsamee inni kun gamalamee jechuudha kan qophaa'ee salphumatti bakka yoo imalan waa keessa kaa'atu namaa fiduudhaan ittiin deemanidha. Amma immoo tuyyuu ammayyaa'ee haala asitti argitan kanaa fi kunoo kalariilee callii yookiin immoo diizaayiniilee adda addaatiin kunoo haala kanaan saamsachuu yookiin immoo miidhagfachuu ni dandeettanii. Hundi keessan jirraa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu meeshaa aadaa torban obboleeyyan keenyaa asuma jechuudha. Eno farii hamoo eessa roobee diidaati kunoo tokkoffaa irratti qorii qabdi. Qoriin isii tana fakkaatti jechuudha. Qoriin isii kanarraa dalagame akkuma yeroo hundaa beeknu muka heexuutii obboleeyyan kiyya isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabaja. Keessi isii ammoo tuyyuu kunoo haaraya akkuma bocamee jira. Maashaallah waan natti tole keessa qoriiwwan hagammaa dalaysiisi keessa qorii mukni isii gogaadha jechuu barbaadeeti. Yeroo hedduu namni haaraa dalaysiisu muka gogaa argachuuf carraa baay'ee argataa hin jirru. Kunooti isiillee hiikee haala kanaanii isii meeshaan torban isii itti aansuun qufaan akkuma naqabe saniif jira. Totoodha kunooti tontolleen banamtuudhaaf kuni fal'aana sadiin itti aansuun killaadha. Buqqee urgootii fi akkasuma immoo kun boraatiidha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kunoo akkuma sitti argitan kana. Torbaffaan ammoo siinqeedha. Siinqeelleen kunoo asuma ana bira jirti. Meeshaalee aadaa hedduudha kan qabatee dhufe. Saddeettaffaan ammoo kana gabataadha. Inni xiqqoo rakkoo godhatee fuudhaa hin jiru deebisuu heda. Itti aansuun saglaffaan ammoo kan isin qabdu gilgiliidha. Kunoo meeshaa isii guutuun walirratti maachii yookiin xalinii ta'ee gilgiliilleen gabalamtee haala kanaan jirti isiniin jedha. Gilgiliin kun qarshiin isii meeqa warri jettan gilgiliin akka saayiziitiin 4,000 jira, 5,000 jira, akka guddinaa xiqqeennatiin akka 6,000, 7,000, 8,000 illee ni jira. Kana jechuun saayizii gilgiloota fakkeenyaaf gilgilii ashawaa jechuudha. Sadii isin agarsiisuu danda'a. Abbaa gadaallee akkasuma kunoo kana callee arsii hundisiitu jechuudha. Arsii malee osoo hin tahin tokkuma hunduyyuu Oromoon keenya hin fayyadama waan ta'eef qofaadha. Fakkeenyaaf inni kun ashawaadha. Ashawaan kunuyyuu xiqqoo garaagarummaa qaba argitanii. Namni tokko ashawaa kana amma fakkeenyaaf kanana ajajatanii kana yoo bahe kiyyana jala addaate kiyya daalachaa jettanii. Inni kun calleen daalacha osoo hin tahin calleen tokkuma kana adii fi gurraachatu itti baay'ate. Kana ammoo tuyyuu wanni tokko jechuu yoo fakkeenyaaf gurraacha uffanne gubbaan iskaarbii adii uffanne ni kaasa jechuu gurraacha kana. Kanaaf daalacha kana akka jiraachisu yookiin akka sirritti baay'ee jechuudha ifee akka inni mul'atu ka godhe adii fi gurraacha. Kun ammoo adii fi gurraachi diizaayiniin isaa waan takka taaltaa jedhee bu'eef keessa haala kanaanii xiqqoo waan daalachatu fakkaate malee lachuuyyuu ashawaadha tokko. Kanaaf kunniin lamaan haaluma isin argitanii saayiziin isaa tokko. Itti aansuun ammoo tuyyuu xiqqishitu jira. Kunoo 4,000, 5,000, 6,000 akka barbaadanii gilgiliillee ajajachuu dandeettanii. Kalariin ammoo kalarii isin barbaadanii. Meeshaan aadaallee kunoo akkuma isin ajajamtanii mee waa'ee gabataa isinitti hima. Kuni buqqee urgootii isin jedhee jira. Kunniin meeshaa aadaa torbanii wal qabatudha. Kunooti gabataan hagana guddataa tokkoffaa irratti gabataa wanni ani hin jaalanne maaliif isiniif fakkaate deebisuu edaa isin jedhee mitiire kunoo qajeelillee hin dhaabatu. Lammaffaa irratti keessi isaa ammoo akkanaa isin jedha. Keessi isaa inni kun nan gammachiisu. Akka nama bakka bu'ee amma fakkeenyaaf muka isaa kanatu iyyuu na shakkisiisee argitanii muka qorii ilaala. Maashaallah muka qorii maaliif yoo jettanii wannan sirritti akkanaa hubattan barbaade gabataa kana asiin dura namni birrii kana caalu natti hime. Kanaaf adda kun ammoo xiqqoo gatiin isaa gadi bu'ee sababa saniif ta'uu danda'a. Kanaaf gabataa kana salphumatti
hinfuudhu deebisuu hedaa isiniin jedha. Meeshaalee asitti argitan kana hunda isaa namni ajajachuu barbaada. Lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978 72 waatsaappii telegiraama kalariilee calleelee diizaayiniilee barbaadanii meeshaa aadaa nagaa fudhatanii qarshiin isaa meeqa kan 12 jira kan 11 jira kan 13 jira kan 6,000 jechuudha meeshaa maqaa akkamitti 6,000 jettanii fakkeenyaaf namootiin horii fi killa xuunxoo daleessifachuu barbaadan 7,000 dandeettanii akkasuma mootiyyuu killa dhuunfattillee hojjechiifachuu ni dandeettan garuu waa'ee gilgilii irratti haga amma namni baay'een isaanii jechuudha waan gilgilii hojjedhee baasne itti fakkaata ni baasa viidiyoo yeroo hunda waraabuuf namatti hin tolu viidiyoo kana immoo laayik sheer walii gochuudhaan wajjin turtii gaarii isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja akkuma jaalalli kenna itti fufetti haa ta'u sabskiraayib illee warri hin godhin sabskiraayib godhaa waraabudha.